تمي سدفة سديت تمي لما فا خنا رتي. أيوة. قرص نبي الله شعيبيني أمة سا قرسي. أيوة. مال جئني ولا تبخسوا الناس أشياءهم وحق أمتا حق نموتا ران إرسنا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دچي ربي تنا خيستي بدين وجتنا جئني. أيه اتأنسي واتقوا الذي خلقكم إسيس أومسا صدادا والجبلة الأولين أمة در أيه إسن در ترنسانيس كأوم جتشارا إيه أومم دراني سلام شادا والجبلة الأولين أومم إسنين دراسانيس كأوم ربي جتشا إسسان صدادا قالوا نجانين ما أمني هي سمو مني قرتيجا مدين سنجتشو شعيبين إنما أنت من المسحرين أتورين فالفلت تقول أمر راهي ورتق أمر راهي جانيني تقما سجرا وما أنت إلا بشر مثلنا أتنومك خين يعمل وأنتاني وإن ظنك نتسيانا لمن الكاذبين warreen kijiban san irraa ta'uu keessa yaannaa waan ati jettuun dhageenyu jechuu baramma faaskixaleeyna nurra buusi jedhaniin kisafa mina samaa'i jechuun kutaa samii irraa nurra buusi in kunta mina soodiqiin yoo warra dhugaa dubbaturraa taate an ergamaadhaa jettee waan himtu kana keessatti mee fidi kutaa azaabalaa samiirraa أيه نربوسي جانين قال يجون جئن شعيب ربي أعلم ربي خياب بيخا بما تعملون وانس هجتا ربي كيني بيخا سنيفو غرتي عذاباس كيسن بوسو دندو إسا جيتشما أيه وانس غافتن كان خارقم سيسو دندو ربي أنا متيجودا ani gartee ga'een tiyya isinumatti geessuudha. Badii isin hojjettan kana rabbiin ni beeka waan ta'eef inni nu irratti galata isinii galcha. Fakkazabuuhu isani kijibsiisanii fa'aakazahum jechuun isaan ni qabee azaabu yoomi dhullati azaabni guyyaa duumeysaa sun oowwa rabbiin itti gadhiiseeti. Ayya boolla duraa seenanii gara deeman dhabanii akkasitti rabbiin duumeysa fide. Hayyee duumeysa san jalatti wali qabamanii achitti rabbiin itti roobse azaabaya. Faakazahum isaan ni qabe azaabu yoomi dhullati jechuun azaabni guyyaa duumeysaa sun. Innahu kaana azaabni sun ni ta'ee azaaba yoomin aziim. Azaaba guyyaa guddaati ta'ee jechuudha. Amma duuba asaabul eeykatiin uummanni madiyan wanni lafarraa dhumaniini hayyee azaabu yoomi dhullaadha. Hayyee azaaba guyyaa sanii teechaadha. Amma akkaataa sadiitti sifatti rabbiin isaan balleeyse kana hayyee sifa sadiin himee quraana keessatti bakka sadii dubbatee jechaadha. Hundinuuhu bakka jirtu sanii waliin wal simtii jaan. Suuratul Aaraaf keessatti maa hayyee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal je waa'ee isaanii dubbatee fa'aakadatumur rajfatu je kirkiri lafaa isaan ni qabde hayyee fa'asbaxuu fi daarihim jaasimiin manneen isaanii biyya isaanii san keessatti dhumoo ta'anii je maaliif achitti mala nukhrijannaka yaa shucaybu jaan isaan biyya tanarraa si baafna yaa shucaybi sii fi warreen amanan sanis min qaryatina ow lata'uudunna fi millatinaa jaaniiti nabiyyicha shoorar keeysan saniif rabbiin kirkira lafaatti fide jechummaa. Suuraa Huud keessatti maasees وأخذت الذين ظلموا الصيحة جي
iyyansaatiitu isaan qabee sagalee gartee humna isaaniitti oliitu itti iyyamee je. Maaliif isaaniitiitu qishinaa godhe. Nabiyyi rabbiitti qishinaa godhan. Asalaatuka ta'amuruka an natruka maa yaabudu aabaa'una. Hayyee isaan tokkas je'ee qishinaatti godhe saniif rabbiin sagalee saniin fidee isaan callachiisee jechaadha. Ayya amma hoo asitti hoo hayyee fa'asqix alaynaa kisafa minas samaa'i in kunta minas saadiqiin jedhaniin. Kutaa samiirraa hayyee nurra buusii yoo warra dhugaa dubbaturraa taateen jenneeree. Saniifuu gartee gaa azaaba guyyaa duumeysaa san hayyee fidee gartee duumeysa san isaan gubbaa qabee achitti azaabatti roobsee jechaadha. Saniifuu gartee hundinuu isaaniin nima malti jechu. Azaaba garagaraati imma isaanuma kanaa ufatti bu'e jechuudha baramma. Hayyee sagaleen itti ol ka'uun sunis jirti. Akkasuma maasii duumeysa san jalatti azaabnitti bu'uunis jira. Hayya kirkirri lafaatis hayyee jira hundinuu irratti walitti qabamee jira jara kana jechaadha. Inna fi dhaalika hayyee seenaa olitti himame san keessatti la'aayatan gorsitaadha wamaa kaana aktharuun mu'miniin irra hedduun kaafirtootaan amanan maleedha. وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربك إنجفتا رحمة قرآن وإنه جتشون قرآن لتنزيل رب العالمين بوفما ربي عالم توتاتي ربي عالم توتا بوفما جتشو ووانما بدا غرتيغا ووان شيطانوني يا في الديمتي جتشو نزل به يجون قرآن سنين نبوئي الروح الأمين جبريل أمنا ما تيسانيتي تو رب الرافدي بوئي نججالا على قلبك قلبي تيترت هي لتكون كتاتوف من المنذرين ورين دنينا سنين راكتاتوف ججو إسا خانك أبتي ججو ما إسا نكا ورنا مدنين سنين راتاتوف بلسان عربي مبين أفان عربي فادا خيفا إفتا يسانين جيتشو وإنه جيتشون قرآن خن هي لفي زبور الأولين كتابو توردوري خيساس نجيرا جيتشو هي كتاب نمان إذا درد دبريو دبته توري قرآن كناتو كتاب كناتو نبي محمد إرقما آخر الزمان سني خن موجيرا وانجو hayyee dubbatee jira dubbatamee jira jechaadha. Wa'innahuun kungaa quraanumatti deebisuudha laam. Waa'ee quraanaa dubbatu jira jechu. Kitaabonnummaan dursunuhu gartee gaammaan tana himtee jirti jechu. Buufamuu quraanaa dubbatu san kitaaba biraa keessa kitaabota durii keessa ni jira irra hedduu mufassirtoota akkas jedhaniin. Warri immoo ergamatti deebisuus jira. Sanirra immoo quraanuma sanitti deebisuu gaariidha. Awwalam yakun lahum sa isaan kaafirtoota warra makkaa kanaaf hin taaneehi. Aayatan jechuun mallattoon taane ati ergamaa ta'uu irratti. Hayyee ati nama gartee gaa dhugaadhaa ta'uu irratti. Ayya'lamahu quraana kana beekuun mallattoon taaneefi ulamaa banii Israa'iil. Hayyee ulamaa'onni ilmaan Yaaqub sun jechummaa isaan ammoo warra waa beeku laa. Beektonni sun waa'ee quraana kanaa beekuun waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beekuun mallattoo mitihi jechaadha. Egaa amma gartee gaa alaamaa ya nabiyyummaa Nabi Muhammad wanni qajeelchu isaan bira guutu. Kitaabota isaanii keessatti ni himan isaan warra akka Abdallah ibn Salaam kana faadha laamu. Hayyee hiriyoota isaa faadha ammaasiis mee waa'ee Nabi Muhammad kana hayyee beekuun jechuun sifa isaa tana Tawraatii fi Injiil faa keessatti laamma. Hayyee beektonni ilmaan Yaaqub sun beekuuni mallattoo isaaniif hin taanehi jechuu ergamaa dhugaati ta'uu irratti. Waloo nazzalnaahu quraana kana odoo buufne alaa baadil aajamiin
garii ajamoota warra araban ta'e san irratti odoo buufnee faqara'ahu calayhim wa isaan sun gariin sun odoo isaan irratti qara'eehis maa kaanuu bihi mu'miniin waattin amananii hayyee amma eekani gartee ergamaan isaan keeysaatti ergameetti himeewu amanuu didan hayyee afaan arabiffaa qulqulluu kanaan hayyee kan itti himameewu amanuu didani hayyee garii ajamootaa irratti buufamee odoo dhufee sun irra qara'eehis hin amanan amma jaa kadhaalika jemmuun ola akkuma qalbii gartee kadhaalika jechuun akkuma sanitti jemma rabbiin yaada akkuma didan sanitti salaknaahu kijibsiisuu kana naqnee jaa rabbiin yaada fi quluubil mujrimiin qalbii warreen badiidhaa kana keeysa hayyee quraana kijibsiisuu san ergamaa kijibsiisuu san akkasitti qalbii isaanii keessa galchinee jirre jechaadha ja'a. Kadhaalikaan eessa deebamee ismal ishaaraan kun akkuma kijibsiisuu laamma qiraatii garii warra ajamoota kijibsiisuu san akkuma gartee akkuma saniitti salaknaahu jechu quraanuma kanaa'uu gartee gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhufee irratti qaree kana kijibsiisuu san naqnee jirra qalbii mujrimtoota warra makkaa keessa jechaadha. Hayyee akkanatti kunoo jibbanni quraanaa keessa seenee jira jechuudha ja'a. Jaadha. Hayyee laa yu'minuuna bihi quraanatti amananii hattaa yarawul cadaabal aliim. Hanga adaba laaleysaa san harkanitti jechuun hoggaa adaaba harkan amanan maal fayyadi duba yeroo san fayaatiyahum hanga isaaniif dhufutti azaabni sun baqtatan tasa dingata wahum laa yashcuruuna jechuun haala isaan firraa quban qabneen odoo isaan firraa quban qabne fayaquuluu hanga jaanitti hal naxnu munzaruun san dhiiroo nuti yeroo ni kennamnaahi yaada yeroo nuun kennamtu hanga jaanitti jechaadha. Afa bi'adaabinaa yastaajiluun afisa isaan je rabbii jaaba subhaanahu wa ta'aalaa azaaba keenya jarjarfatanii hinumaawu jechu yaada afara'eeyte jechuun mee naaf himee ayyoo rasuul karim yaa ergamaa kawajamaa imma ta'anaahum yoo isaan qananiifnee jiraachifne siniin amata hedduu addunyaa tana gubbaa yoo qananiifnee jiraachifne ثم جاءهم سنبوت يسان الدف ما كانوا يوعدون wanni baalama godhaman sun wanni ittiin sodaachifaman azaabni sun yoo itti dhufe maa aghnaa anhum maal isaan fayyadame maal isaan irraa deebisa maa kaanuu yumatta'uun qananiifamuun isaanii sun jechu amata kuma meeqa addunyaa gubbaa jiraattee qananiifamtee gara booda azaabni dhufee si fuudhe maal si fayyadde jechuudha barammaa maalirraa akkanatti azaaba jarjarfatan maaluma godhaa fi dhiiroo وما أهلكنا يجون نتوان هلاكن بليسين من قرية بيتكل إلا لها منذرون هيا دينين توني سيف جرات مالي جيتشو إرقامون نتي إرقام مالي إرقام برقيس مالي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جلابك برات هيا إلا لها منذرون dinniin tonni isiidhaaf jiraatu malee lafarraa nuti hin halaakne ergamtoonni waatti himu ka ergaa bira geessu sun jiraatu malee jechaadha ja'a. Wamaa kunnaa mu'azzibiin hattaa naba'asa rasuula akkuma jeesan la. Wamaa kaana rabbuka muhlikal qura. Hayyee gartee gaa warreen magaalotaa warreen biyyootaa kaballeessin hin taane hattaa حتى يبعث في أمي حتى نبعث يجون غير قنت في أمي رسولا أيوة ورتو يوكينيسي هذا أجرتي مقالو تصاني سنكيس رسولا إرجما يتلو عليهم آياتنا كما بكبرات جيسان آياتو تخين يرقروا تيرجنو مليلة فرام بليسين جاء أما لا أستي سمال جيري وما أهلكنا نتوان هلاكنا من قرية biyya takka illee
ummata biyya takkaan laakne illaa lahaa mundiruun dinniintonni isiif jiraatu malee jechuudha. Ergamtoonnitti dhaqee ergaan bira geessu maleedha. Zikraa jechuun isaa yaadachiisuuf wamaa kunnaa zaalimiin nuti miidhoon taane egaa rabbiin zulmiin hojjetu ummata ergaan bira hin gahin akkanumatti waan halaaku jechaadha. Waggaa isaan ergaan bira geessee didanii hijibsiisan halaaka jechu. Wamaa tanazzalat bishayaaxiin quraana kana amma eegartee gaa quraanni kun quraana gartee guutuu ta'uu hayyee alladhii laa yaatii baaxilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi wanni isa balleessu tokko akkan jirre quraanni kun gartee gaa jecha rabbii ta'uu quraanni kun ka irrina hin qabne ta'uu eega hime booda waan kaafirtoonni mushriktoonni qureeshii jettu san mormuudhaaf akkana jee rabbiin wamaa tanazzalat bihi quraana kanaan hin buune ashayaaxiin shayxaanonni waa egartee gaa quraana kanaan hin buune jechaadha isaaniitiitu kuhaanaa jechuu turan laamma shayxaanaatiitutti fidaa quraana kana jechuu turan wamaa yanbagii lahum quraanni kun numaa isaan maafuun fakkaatuhu maaliif isaan barbaachiseehu hayyee shayxaanonni warra badiidhaa deemu quraanni immoo badiidhaa nama dhoorka waan kheyriidhaatti nama ajajaa ibaadaa rabbii irratti nama kakaasaa isaanumaafuu hin barbaachisu isaanumaan fakkaatu quraanni jechaadha wamaa yastatiicuun hayyee quraana kanaan bu'uullee hin danda'an shayxaanonni sun innahum shayxaanonni sun bar'anis samic jechuun hayyee dhagayuurraa lamaaduuduu naan fageeffamoodha yookiin dhorkamoodha jechaadha asiin ol deemanii oduu funaanuu sanirraa dhorkamoodha ni darbatamanii falaa tad'u jechuun hin gabbarin hin yaammatin ayyuhal insaanuu yaa ilma namaa ma'a Allah jechuun rabbii waliin ilaanaa karaan gabbaramaa bira akkanaa jettee hin gabbarin fatakuuna duubaas ni taata minal mu'azzabiin warreen adabaman sanirraa taata jedhi rabbii nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eegaa nabi Muhammadiitu rabbii waliin gabbaramaa biraa yaammataa odoon taane ka isaaniinuu kana je'ame meegaanuu maalaa je'amuu jechu la'in ashrakta layahbaxanna camaluka akkuma juusallaa bakka biraatti asitti immoo falaa tad'uu yaa Muhammadu hin yaammatin ma'a Allaahi rabbii waliin ilaanaa kara gabbaramaa biraa hin yaammatin fatakuuna minal mu'azzabiin isa keessaan nu gorsu jira jechuun rabbiin warreen azzabaman sanirraa taataa dubbiin balaagaa keessaa qabdi laamma wa'anzir jechuun dinniin jedhee nammaas rabbiin ashiirataka al-aqrabiin gosa teetirraa warreen akkaan sitti as dhiyaatan dinniinii fi daawaan dura gartee gaamanuma keessaa ka'uu qabdi daawaan dura maatii keessaa fira dhiyoo irraa eegalamuu jechu wa'anzir ashiirataka al-aqrabiin واخفض جناحك حال خيت سلافسي لمن اتبعك نما سيوردو في من المؤمنين مؤمن توتر نما سيوردو في حال خيلا فيسي جئ ربين فإن صوك يو سديدا أكست خرابري دا ديمتي هاي إسان غرسيتي حال خيت سلافتي في كزت ما اتيمتي يو سديدا فقل جتشونجي إني بريء mushriktoota saniin amma laa'e wa'anzir ashiirata kala qarabiin jeeniin tireedhaamma gosa keetirraa warra akkaan sitti dhiyaatan dinniini je'een dinniin ta'e yoo si didan faqul jee inni bari'un ani qulqulluudha mimmaa ta'maluun badii isin hojjettan shirkii fi kufrii isin hojjettan sanirraa qulqulluudha ani isinii waliin hin jiru akkasin kajeelle kajee watawakkal jechuun hirkadhu alal aziizi rahiim rabbi injifattaa rahmata godhaa ta'e sanirratti hirkadhu rabbii gartee gaammaan tana aduwwii isaa injifata hayyee kaafirtootarraa isa haaloo baatu san hayyee isammoo gabroota isaa muumintoota muttaqtoota owliyoota isaatiif rahmata godhaa ta'e sanirratti hirkadhu alladhii yaraaka rabbiin sunuu kasi arku حين تقوم جتو يروت صلاة
kaatu kasi arku jechu. Ah, hiina taquum jechuun yeroo ati kaatee dhaabbattu salaataaf jechaadha. Ibaadaa isaatiif hoggaa kaatu yookiin ammoo hiina taquum hoggaa ati dammaytu hirriba keetirraa ja'a. Hayyee wataqallubaka siquu keetis jechu. Hayyee ruknii takkarraa gara ruknii ta'aniitti fissaajidiin jechuun warreen salaatan keessatti jechaadha. Egaa yeroo halkan kophaatee dhaabbattu sanii fi yeroo gartee egaa jama'aa uummataa waliin salaattus kasi arku jechaadha. Taqalluba jechuun kun amma laa wa intiqaaluun min ruknin ilaa ruknin jechu. Hayyee ruknii tokko irraa gara ruknii tokko. Dhaabbata irraa gara rukuu'a, rukuu'a irraa gara itidaalaa, itidaala irraa gara sujuudaa. Akkanatti deemuu kana laawwata qalluba kaane gara gaggaluu kee jechu. Yookiin ammoo siquu kee ruknii takkarraa gara ruknii ta'anitti. Fissaajidiina warreen salaatan keessatti jamaadha wajjiyya. Innahu huwa samiicul aliim. Rabbiin sun dhagayaa beekaadha. Hal unabbi'ukum mee isinii himuu jechu. Wamaa tanazzalat bishayaaxiin jedhee akka shayxaanni quraana kanaan hin bu'in irraa mormee ture laamma. Hayyee shayxaani namarra buutu himuu jechuudha baramma. Hal unabbi'ukum jechuun mee isinii himuu yaa kaafirtoota. Alaa man tanazzalu shayaaxiin nama shayxaanonni irratti buutu mee isinii himuu hiyya. Tanazzalu ni buuti shayxaanonni sun alaa kulli affaakin athiim. Hunda nama akkaan kijiba akkaan dil'aawaa ta'e hadilee heddummaatu san irratti buuti nama hundaa miti. Hayyee ergamaan nama akkasiitii miti jechaadha. Isaan sani kuhaanota warra mujrimtoota jecha takkitti dhaga'anitti kijiba 99 daatan san isaan akkasii irra buute jechaadha. Yulquuna samaa hayyee shayxaanonni sun waan dhaga'ame sanni darbanii gara kuhaanotaatitti jechaadha. Wa aksaruhum kaadhibuun. Hayyee irra hedduun isaanii kijiboodha. Hundi isaanii kijiboo jechuun ni danda'ama. Hayyee maa dhugaa takkitti faa keessa jira laamma. Hayyee kijiba 99 dabalatumma kuhaanonni suyyaa. والشعراء هي واللستوت يتبعهم إسان وردفا الغاوون والرجلة إسان وردفا نما كجيلا دامت نمني إسان وردف جمع أي إرقما دان صلى الله عليه وسلم شاعر جانين بري حرقنا أنيس ربين إرقما ساقل كل سوف الأم إرادي بسوف يكوهانا جدنين سنيس إرادي بسلام hayyee sunis dhugaa miti akkasuma maasiise wallisaadhaas jaaniin shaa'ir bal huwa shaa'irun akkas egaa wallisaadhaa jaaniin washu'araa'u wallistoota kaafirtoota san warreen baaxilaa wallisu san jechu hayyee shu'araa'ota baaxiltoota san yattabi'uhum isaan hordofaa algaawuun warreen jallateeti isaan hordofaa jechu. Alam tara saatin agartu annahum isaan sun wallistoonni sun shu'araa'onni sun fi kulli waadin hayyee laga hunda keessa yahiimuuna jechuun ni sesseenaniyaa. Yahuuduuna jechu hayyee fi kulli waadin minal kalaami jechaadha. Haasawa hunduma seenanii barma isaanii hayyee laga hundanuma bu'anii jechummaa. Tartakka isaanii nama faarsu garte. Faraqaa biraa isaanii immoo nama arrabsu garte. Hayyee faraqaa tokko immoo isaanii nama kana gartee gaa. Iyyaadha walitti naqu garte. Hayyee bakkayyuma seenan jechuudha bara malaa'ee jarri wallistootaa suyyaa. Warri baaxilaan gartee gaa deemu sun shu'araa'ota baaxilsan baana gaa. Bakkan seenneen qaban jechu. Hayyee taraa takka gartee gaa faaruu. Taraa takka immoo gartee ga'arrab, taraa takka immoo waa'ee dhugaa himu, taraa takka immoo kijiba keessa galu. Hayyee taraa takka ammaas waa'ee jaalalaati seenu. Faraqaa taan ammoo deebi'anii namatti qishnummaasiis. Gaafamaasis isaanummaan kunuufiifis dhaadatanii jira jechaadha. Yeroo ammaasis garagalanii
waa'ee huzniidhaa labsanii jira jechuudha. Waa'ee yaadda'uudha. Hiraar jechuun gad dhaabbatan qaban bakkayyuma seenanii isaan jechuun ergamaarree nama akkasiiti miti jechaadha ja'a. في كل واد يهيمون جد إلى ربهم وأنهم يقولون شعراء الناس نجأني ما لا يفعلون وين نجن جانجتشو جينا إفكي سنمو جزي ويه ولا لو ساني سنان نما وان تكالي نجن ودو تاني جانو لويني إساني لوينا انجلوم خرمو مان قمنا كنما وايق أبو ماس إفكي سن waan hin hojjanne je'an jechu wauma hunda keessa bu'anii baramala walaloo isaanii san keessatti yoonii fi ka'anii yakka tokko hojjechuu firratti ragaa ba'an jechi isaanii sun ni fuudhama moo hin fuudhamuunu dubbii qaba laamma yaada illa alladhiina aamanuu jedhe galaa walaleessitoota rabbitti amanan malee waamilu soolihaati sunu kawarra baaxilaa ta'uu himilaa innummaan kana keessaa baase illa alladhiina aamanuu warreen rabbitti amananii waamilu soolihaati dalagaa gaggaarii adda addaa hojjetan malee وذكروا الله كثيرا خيدو ربي ذكر ملي جيشما ذكري باجي ثم إسان يرون إسان ولا ليس يرو قباب دون الدميسان والنسان باجي سمال ذكري ربي تيتشارا ولا لو يو ذكري ربي را هاي بيزي سيقوت انتاتلام وذكروا الله كثيرا وانتصروا جيشو ورحالو باتا ملي من بعد ما ظلموا إيقا ميد أماني بودا warreen gartee gaammaan tana walaloo hin taaneen isaan arrabse kaafirtoota gartee gaa isaan miidhesanirraa walaloo isaaniitiin warra haaloo baatan malee jechaadha. Kun ammoo akka warra akka Abdallah ibn Rawaahaa faa warra akka Hassaan ibn Saabit faa warreen gartee gaa jarreen kana fakkaatu Kaab ibn Maalik faa jechuudha. Isaan akkasiiti. Warreen amma walaloo isaaniitiin diin kana cinaa dhaabbatanii jechuudha. Aduwwii diin kanarraa dhoorkan saaruu karra gartee gaa'isii tanaatiitu isaanuma mubaaraysaa. Inna mina shiiri la hikmatan jedhan ergamaane walaloon raata hikmaa keessaa qabdu jira jechuudha. Walaloon arrabsamtuun tanuma akkasitti rabbiin arrabse walaloo jaahiliyyaadha ta ummata gartee walitti naqxu ta ammaasii diinal islaam fa'aa arrabsitu sani jechuudha. Isiin nagayaa ammoo ta'e ergaa bareedduu dabarsitu maa rakkoo hin qabu. Takaaf aduwwii diin tana fa'aa gartee diinirraa deebiftee jechaadha. وسيعلم الذين ظلموا fuuldura beekuuf jiran warreen kafran sun أي منقلب ينقلبون deebii akkam akka deebi'uu taa'an jechu bakka akkam akka dhaquu taa'an jahannam keessa gaa bakki dhaquu ta'an fuuldura beekuuf jiranii ayya munqalabii yanqalibuun ayya marji'in deebii akkam akka deebi'an isa akka seenuu ta'an fuuldura beekuu jiru jechaadha. Dandeettii rabbiitiin tafsiira suuratu shooraa asirratti raawwanne darsiin keenya kanarraan kana fakkaata.